Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhugaa rabbi arrantana gammachuu tanan jennetu hedduu natti dhagahame dhugaa rabbi dubbachuu fi asumaanu galatoomaa warroonni hidhamuu fi zaalimni gurbaan maammee sun na hidhee na cafaqaa tureef warroota na gaafataa turtan warroota du'aa inaaf godhaa turtan hundi keessanuu kan nan gonleef galatoomaa isinin jedhaa onnirraa isin jaaladha. Akkasumatti arrantana gammachuun tamaal jechuun oolamtu arrantana ibsaan dhabamee argamee jira isinin jedha asumaanu gammada gammachuu onneetirraan hedduu tokko gammadee isinin jedhadi wallahi dha wama dubbadhu wallaalee jechuu barbaadeeti maalifi dhugaan ni bubbulti malee jechuun dhugaan ni bubbulti ni qal'atti malee hinaftu jette Oromooni arrantana kuno dachaas obboleessi keessan akkasitti maasha Allah arrantana qabee fidaa jira iddoo fiduu fi sarraa akka inni arge jedhe walumaan asitti isin duratti waliin haasofna jechuu barbaadetti kanaaf hedduu gammadee dhugaa rabbii dubbachuu fi maalifi akkuma jedhe san hedduu gocha hin taane narratti dalagaa turanii anaa fi keessattuu ana maaliif akka waan kuni dhimma maammee osoo hin taane tolle dhimma ibsaa osoo hin taane kuni dhimma waan biraa of keessatti qabatana fakkaate maaliif dhugama namni ibsaaf yaadee jedhee gabbayee fakkeenyaaf barbaada akkuma obboleessi kenna dachaas illee barbaade dhugaadha barbaade jira garuu viidiyoo isinif dalagee hin mul'ifne garuu maaliif xiqqoo sun ilmi namaa kun walirra jira jechuudha. Kanaaf dachaas dhugumatti maasha Allah namaaf yaadu akkasumas ta'ee ana immoo nuti akka waan fakkeenyaaf waan kana keessaa harka qabnu fakkeenyaaf namni dhukkubsate tokko irratti wanti nuti irraa waa barbaannu tokko hin jiru haga fedhe osoo inni waan tokko nu godheeyyuu fakkeef nama tokko eega dhukkubsateedhe bakka wal'aansaa gahuun sun dirqama. Saniif akka tasaa ka'ee nu harka bayee jennaan ani achumaan fakkeenyaaf guyyaa lama fakkeenyaaf sababa konkolaachisaan maafee uummata Arabaa kana keessattuu uummata Yaman keessa jiru kana ni beektanii jechuun haala beekuu dandeettanii afaan keessa wal dhabne kalaase achumatti anis mucaan bayee jennaan aarii keessa seenee sammuuni harkaa walitti deemne na hidhanii guyyaa lama na hidhanii dhufanii na baasanii sanirraa yoo hattaa maammeen kun immoo dhufeetu achumattuu nan gaafanne jechuudha. Osoo ka barbaachisaa mee haa taa'u garuu kun immoo ani akka kootitti wallahi rabbitti isinii kakadhe kun dhimma biraati. Dhimma bira qaba malee dhimmi innumti fakkeenyaaf ka'ee ana dararu agartanii bishaan keessa osoo fakkeenyaaf ta'e wallahi guyyaa sadii moo akkana iddoo dalagaa dhaqee hin beeku maalifi mana keessatti natti cufanii ta'uufiiti immoo manuma keessa oola jechuudha. Gochi kun immoo gocha baay'ee hamaadha. Mee waan inni irraa qabu fakkeenyaaf waan dhimma dachaasi dhimma ibsaatiif immoo dhimma biraatiif hin beekne. Dhugaa rabbii dubbachuuf garuu wallahi kanaaf dhugaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Arrantana ammoo hedduu isaa gammade. Dhugaa rabbii maaliif tokkoffaa ani akkasitti miidhamee jechuudha miidhamee ibsamtuu argamuun isaatu baay'ee itti gammade jechuudha maaliif hedduu namoonni hedduutu eegaa jira magaalaa nu qofaa miti magaalaa kana keessatti fakkeenyaaf nama hedduu kan barbaacharra jiru garee addaati irratti gadhiisanii barbaadaa jiran jechuudha hatta FB irratti gadhiisanii barbaadaa jiran jechuudha kanaaf mumkin ibsaa immoo wanti hanga ammaa fakkeenyaaf iddoo hatta iddoo nama mataa iddoo maraataa iddoo maalii kan magaalaa kana keessatti maraataa bakka tokkotti yoo inni kararratti illee bakka tokkotti qabanii achitti wal'aanan jechuudha. Ka iddoo sanillee hatta dhaqamee jira. Namoonni hin dhaqin hin jiru. Garuu ibsaan magaalaa kana keessatti eessa dhabame jedhee gaafiidha kun. Kun immoo iccitiin bahulleen jiraachuu danda'a. Gaafa ibsaan argame iccitiin jirulleen bahuu danda'a. Garuu wanti inni fakkeenyaaf mana kana keessa ani asitti na hidhanii jechuudha gurfatti na hidhanii mana kana keessatti fakkeenyaaf inni idduma diiwaanaa ciisa na eegaa jaartiisa eegaa annaaf hin galle dhugaa hiikaa tokko naafuu hin galle jechuudha. Akkuma isin beektan san hedduu wallahi baay'ee na ajaa'ibe. garuu ani hidhamee baguma ibsaan
argame jechuudha. Baga argame baga waliin gammanne jechuudha. Garuu dhugaan keenyallee akkanatti hafuun teettu jechuudha. Ni baati. Gochi inni akkasittiin na rakkisee bishaan keessa na liccisiisee. Dhugaa rabbi waan inni narratti hin godhin sun takka umrii kee irratti hin beekan. Maaliif namni kun immoo dhugaa saahiba jechuun akkatti wal arguun baay'ee na ajaa'ibe. Hiriyaan bara kanaa garuu midri. Sanitti inni amman tana carraa ibsaa godhate malee kuni homa biraati. Isaa suuta arguuf deemtanii wanti akkatti illee wal dhiifnu tokko hin jiru. Eenyumtu akkatti wal hin dhiisu jechuudha. Maaliif akka isaa sanitti garaa jabaadhee rakkisullee baadhu garuu arguuf jirtan jechuudha. Wama waliin arginu. Dachaasilleen anis. Tamam. Kanaaf wanta jechuu barbaade du'aan keessan immoo baay'ee du'aan nu bira dhaabbattuun keessan baay'ee galatooma. Ulfaadha. Garuu ibsaan akkamitti akka argame akkamitti akka inni dhufu ka waliin laallu ta'a. Kanaaf gammachuu koo isinitti ibsatuuf dhufee jira. Dhugaa rabbii ani wallaahi garuu immoo hidhamuu kiyyarra maaltu na gammachiise beektaa? Hidhamuu kiyyarra kana gammachiise isinii akkasitti dachaasillee anasillee akka gaafattanii du'aa nuuf godhaa turtan santu na gammachiise. Dhugaa rabbii dubbachuuf maaliif wanti namoonni beekaa du'aa jechuun waa hedduuf barbaachiftuudha. Tamam du'aan keessan sun immoo tamam huno ibsalleen argamee jira. Ani hoggaa dachaas natti bilbilu dhugaa amanuu dadhabe wallaahi amanuu dadhabe. Dhugaa rabbii dubbachuuf si akkamitti garuu immoo kuni iccitii fakkeenyaaf maammeen of keessatti dhoksite ta'uu danda'a. Kasan immoo suuta isin ibsina. Maaliif har'aan tana sooshaal miidiyaa duratti hoggaa waan hundaa haasofne fakkeenyaaf karoora inni karoorfate munkii wanna ta'uu danda'a. Kanaaf baga gammaddanii baga walumaanuu gammannee zaalimni immoo dhugaa rabbii dubbachuuf zaalimni yeroodhaaf nama azzaba malee borummoo akka ofii azzabamu hin beeku. Garuu immoo namni nama azzabu tokko har'a osoo ooleen bullee ni azzabama. Hunoo agartan jechuudha. Kanaaf jechuu barbaadeeti. Akkasitti ani dhugaa rabbii dubbachuuf gochi maammeen dalagaa ture kana ani isa qofa osoo hin taane isa dudduubberra akka waa jiran kuni iccitii irraa baafnutu jira. Kanaaf ani amman tana dhugaa fi walla dhugaa onneen tiyya keessatti rakkataa jira. Haa gammaduu malee rakkachaa jira. Maaliif si dachaas natti bilbilee akkas naan jechuun koo akkamii sammuu kiyya keessatti na nyaatamaa jira. Maaliif akkuma isin beektan san waan jirutu jira jechuudha. Maammee immoo wallaahi rabbitti isiniin kadhe waadaa isin fuula keessan duratti isiniif gala. Namni akkanatti dhiisu tokko hin jiru. Iccitii guddatu isa duuba jira. Kuni waa'ee ibsaati wal hin qabatu. Ibsaaf yoggaa namni yoo ka ta'u taate gabbayee barbaaduudha. Wanti nama hiisisee nama dararsiisu tokko hin jiru. Sibiilli immoo dhiirummaa nama hin godhu. Sibiila sanii yeroo kaan na gubbarratti nyaachifata. Halkan keessa leeyilii dhufee angaruu biyya mootummaa keessatti akkana nama godhullee ni jira. Biyya mootummaa qabdu keessatti akkana godhullee ni jira. Sammuu kee keessatti hedduu yaade maaliif namoonni hiriyoonni hedduu eessa dhaabamee hedduu bilbila kiyya guutuu narraa fudhannaa ugguran jechuudha. Hattaa bilbila narraa fudhannaa ugguran. Isaafi jaartiin ibsaa jechuudha. Dubartiin isilleen akkana na gochuun wallaahi ani dhugaa rabbii ejjenno waan biratti na fudhachiise jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf. Kanaaf wanti onnee kiyya na rakkisaa jiru maali beektanii amman tana wanti onnee kiyya na rakkisaa jiru tokko
ibsaan dhuguma argame moo akkami jedhee wallaahi eega jira isillee anumaa wajjin eega yaada keessan asuma jalatti naaf qooda akkasitti naaf tura galatooma ulfaadha kabajamaa isin jaaladha yeroo hunda